فيديو كان إلالته ومسكي فولت ليبنا انا ما في فيديو تشوفي الحين انا هذا فيديو معلوم هذا فيديو من يشوف انت هذا انت هذا تشوف فيديو كله فيديو هذا تشوف الله تشوف انت سوا داخل الطاية اوكي سالري ما في لا ما في سوي شغل هذا سمان انت سوي ما في اوكي انت في هاسبن صح ولا لا انت في هاسبن زين هالشكل انت سليب هيجا كمار جاجستني وان شين جتوني مدام في خدام لا جتشودا وكني موجتودا يا تأملي ما جتيني ورنسيني فينجاليني وكني مو سرتي عرب في توكو ويا والفكات همتي ما جتني أني كاميرا سيارجيت انجرا أبا وراكيا قافة جنتو يوكين التاسوفتو جدين هشما أركفوني ودرفتو تا كابجانتو تانا اليوتيوب يسكالت جلتي أرقمتني جرتو بكا جرتني التنقانو يبسني فابايتو جتا إيقا واتوكو أكبرتني وكيني مور راوبتنا بربادا إني سمالي أسيتني جولين يروباي وانا كنا مودنو كانت الليك أبداني وانا كانت اللي سيمودتي تاري درايفر اللي ياتو ماكينة كيسا أكا كاميران جروني بيكتو جريت هاليادا ماكينة وندويو توكو تو هنك قبل ملي ماكينة باينا كاميراني كابا أياو كيسة مو يرو سنيري أما فكينيا في أنا يونان بيك وانا كنا دوغا بتشوفي أبا وراس شيت ta'us baatu maal gooti ama fakkeenyaaf gaafa mana barumsaa ijoollee geessitu sarratanyaan dirqama wajjin deemti diraayivarii laatu ani diraayivariin yeroo geessisan kaddaman wajjin ijoollee mana barumsaa fudhachuu dandeessi yaa ta'u malee yeroo sanitti ani bingaalonni kuni yaa'u yeroo baay'ee ni beektu warreen beektan jechuudha beekte tajana kana irratti yeroo saniin argiti osuma beekanu gin yeroo kana akka itti aasoftes in argiti yaa ta'u malee kan isatti aasofte abbaa manaa kiyya waliin isiin aasofti miti kan jettu shiin qabatte beektanii garuu shiin kan aasofte diraayivariidhaani abbaa warraa ishee son taane isheen immoo booda abbaa warraa kiyyatti dabartii miti kan jettudha kan ishee kana qabatte jetti jechuudha siniif yaagalu yaa ta'u kaangdi yeroo baay'ee isaan waan kana sarratanyaan laazim isaan ni qeequ isin immoo waan gochuu qabdu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha keessattuu warreen beeksisa akkanatti inaafu kana bira jirtanii of eeggannoo guddaa gochuun numarraa eegama jechuudha xinqaa gafitti kennuun jechuudha micattiin tuni makiinaa keessatti illee gaafa isheen isa waliin haasoftu argiteetii jirti agarsiisteeyyuu bilbilaan kaani kaameraan kan waraabe jechuudha argitee booda immoo ishiin abbaa manaa kiyyarree akkasuma yoo jettu ishiitti dabartee jechuudha egaa keessattuu ijoollee keenya irra taane indoota kanaadha kan waan akkana kana tajaajilana kana jaallatu yookiin immoo aasaa jaallatu jechuudha ijoolleen keenya irra yeroo baay'ee waan akkana kana miidiyaa beeksanii amma isaanii TikTok makana irratti illee yeroo baay'ee yeroo nargu ani ijoolleen keenya TikTok irra wajjin warreen hojjetan walitti dhufeenya kana ni qabu ni akkasuma ijoollee isaaniitiin ani ijoollee xixiqqaa osoo hin taane warra guddaa wajjin kaay hojjetan hin jiru booda immoo walitti dhufeenya waan biraatti tuumamaa isaan booda immoo rakkinni isinumarra gahaa jechuudha rakkinni matuma keechanitti deebi'a waan akkanaa kana namoota beekamee akka waan kan akkana kana seerii jechuudha na keessattuu immoo namoota akkana inni affaa qabu waan akkana kan of eeggannoo sirriitti gochuun barbaachisaadha siniin jechuun jaalladha isheen kun immoo baay'ee artuu amma waa tokko gootee yoo hin dandeessi mana ishee eeti kan jirtu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf viidiyoon dheeraa ture yaa'u
viidiyosaa akka irraa hubattaniif yookiin immoo akka fakkeenyaatti kan fide malee viidiyoon isaa kan turedha. Nama akkasii isiniin jedha obboloota koo of eeggannoo godhaa keessattuu jechuudha ijoolleen akkanatti warra araboota kanatti dhiyaatan sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Waan isin fayyadne waan boruuf tidaarii keessan illee warreen tidaarii qabdan tidaarii keessan illee diiguu akkasuma bakka waan waliin aggananyaanidha waan ta'eef kanaaf osoo biruma aftanii isiniin jechuun jaalladha asumarraanii እንግዲህ kana namni hin beekne hin jiru gin ani irra deebi'uudhaan waan kana isiniif qoode maaliif waan an argeef jechuudha dhugaa dubbachuuf rakkina hedduutu ture waan namoota rakkatan waan an argeef waan akkana kan wal qabatu kan walitti bu'anii waan biqa sarratanya san irratti waan hedduu ishiin irratti humte waan an argeef isiniif qoode ana kana waan miidhaa qabu tokko immoo gaafa wali qoodanii gaariidha malee miidhaa hin qabu isin jechuu barbaadetanii egaa ka dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waan sarratanya raga'u kaddaama akkasumas hojjettu yeroo baay'ee ijoolleen maaliif kaddaama jettaa naan beektanii waan ati bareef yanillee jechuun kaddaama jechuun hojjettudha rakkoo hin qabu namoonni tokko inaaru maqaa kanaati maalidha maaliif akkana jettaa kan jedhan ijoollee baay'een komentii jalatti irreen argaa yeroo baay'ee rakkoo hin qabu hojjettu ta'uun dhugaa dubbachuuf waan akkana kaddaaminati ofiin boona malee waan itti qaanuftanii miti hojii keessaa waan ta'eef amma fakkeenya doktor jedhamee waamamaa miti kanaafiyyuu sinillee kaddaama gaafa siniin jedhan ijoolleen aartan an jirtu ani garuu naaru gin dhiifama wajjiniin kan aartanis ta'ee yeroo baay'ee na weelleeffattan illeedha maaf kaddaama jettaa yookiin immoo shaqaalaa jettaa ati maalidha maaliif akkana jettaa kan jedhan ijoollee baay'ee ni naaru namoota baay'ee ni naaru kanaafiyyuu dhiifama isiniin jedha asirraa asumatti gin waan nama aarsu miti dhugaa dubbachuuf maqaan kuni maqaa kabajaati waan ta'eef ittillee waan sin aarsu tokkollee hin qabaatina isin ofiin boona malee dhugaa dubbachuuf waan nama aarsu akkallee hin qabu isiniin jedha asumarraanii gaafii ijoollee baay'eetii hin deebisne nan irraa fadha yeroo baay'ee beektanii kana waan akkana gaafii maaliif akkana jetta kan jedhu namoota baay'een naa barreessa yeroo hunda jechuudha kaddaamani akkana taate gaafin jedhee waa barreeffama wayitii irratti illee haa ta'u gin maqaan kun maqaa kabajaati malee maqaa itti saalfatanii miti dhugaa dubbachuun akka kiyyaatti nan aarsu yaa hojii kiyya waan ta'eef hojjettu jechuudha waan hundaafiyyuu rakkoo hin qabu isiniin jedha asumarraan isinii deebise jechuudha warreen gaafa gara gaafattanii ittaansuudhaan immoo isumattuyyuu gaafa deebinu warreen walitti dhufeenya akkanaa qabdanii mana keessatti immoo dargaggeeyyan jirtu isaan walitti dhiyeenya rafaa qabdanii sirriitti of eeggannoo godha yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf ni jira waan dhagayeedha waan akkanaa kun seenaan kun hin dheerata guyyaa tokko isiniifan hima biyyuma kana keessatti waan ta'e biyyuma Dubaay kana keessatti waan ta'e ijoollee sun nama lamaadha kaameraatu jira waa hundatu jira garuu video biraat irratti isiniif hima dhugaa dubbachuuf seenaan sun baay'ee dheeraadha waan baay'ee ajaa'ibaati isa ittaan nuti isiniif hima isiniin jechuun jaalladha obboloota kiyya turtii gaarii qabaadha YouTube kana immoo warreen haaraa taatan like share subscribe